Egaa kabajamtoota hordoftoota Oromoo Ispoortii Tuubii arraantana seenaa Lionel Messi qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis subscribe fi like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Nu waliin hordofaa. Maqaan isaa guutuu Andres Leon Messi Cocotina. Barri inni dhalate garuu bara guyyaa 24 Juun bara 1987. Inni taphataa Arjentiinaa fi Baarselonaati. Ambalii biyyaati. Ambalii biyya Arjentiinaatii fi kilaba Baarselonaati. Inni likardiin inni qabu, inni baalandoora jaha kan qabu, namni baalandoora jaha qabu hin jiru. Likardii guddaa addunyaa kan cabse isa. Ammas akkasumatti likardiin inni qabu likardii wancaa jaha kilaba tokko galchu. Kilabni addunyaa kanaa kan uumame jechuu tokkolleen wancaa jaha kan galche hin jiru. Lionel Messi kilaba biraa taphatee hin beeku Baarselonaa malee. Baarselonaa wajjin wancaan inni galche wancaa 34 kan keessa jiran La Liga 10 fi Champions League 4 Coppa del Rey habbaa jaha galcheef Baarselonaa. Lionel Messi ammas likardiin inni qabu La Liga keessaa goolii inni galche namni galche hin jiru. La Liga keessa goolii 419 galchee namni likardii san qabu hin jiru isa malee. Akkasumattis Lionel Messi wancaa addunyaa Champions League goolii 50 qaba. Akkasumattis La Liga keessa goolii 169 qaba. Akkasumattis Coppa Americaas goolii 11 qaba. Inni akka waliigaa goolii 695 galchuu. Lionel Messi likardiileen inni qabu likardiilee adda addaa addunyaa ajaa'ibsiifataa ture. Inni nama amata 10 guutuu goolii 50 naqaa ture. Amatarraa goolii 50 nama naqaa ture. Amata 10 kana keessaa garuu amata tokko baay'ee nama ajaa'ibsiifate. Amata tokko keessatti goolii 92 naquun isaa baay'ee nama dinqisiifate. Lionel Messi gaafa xiqqaa baay'ee dhukkubsataa ture waan fi baatii 6 dhalateef. Akkasumatti haatiin isaatis mana namaa dalagaa turte. Abbaan isaa ganda gaangistaar yookaan ganda sodaachisaa keessa jiraachaa ture. Akkasumatti Lionel Messi kubbaa miilaa baay'ee jaalachaa ture. Isaa xiqqaatu baay'ee nama dinqisiifataa ture. Garuu gabaabina isaatii fi salphina qaama isaatii irratti kilabni addunyaa fudhachuu hin dandeenye. Arsenaal dhuftee gabaabina isaatiif dhiistee kutte. Akkasitti Baarselonaan dhuftee waadaa fi abbaa isaatiin waada waliif seenanii nuti gurbaa kana ni fayyisnaati akka bilaashee nuuf taphatu nuuf hayyamaa jechaa sanirratti walii galaniitii waliif farramanii akkasi Baarselonaan ilmee garaagaraatii fi kiniina adda addaatiin guddiste. Lionel Messi akkasumatti dandeettii isaatii fi harfaa adda addaa isaatiin akkasitti kilaba ajaa'ibsiisatee akkasitti karaa kilaba eetti achi dabarsa. Messiin yeroo inni dubbatu maal jee? Baarselonaan waan baay'ee naaf taate, waan baay'ee naaf goote, kanaafuu umrii tiyya asittiin fidadha jee kan dubbate Lionel Messi afaan isaatiin. Akkasumattis tapha duraa irratti kilaba eegisee seenuu goolii hat-trick Ronaldinho wajjin galchuudhaan baay'ee addunyaa dinqisiifate. Akkasumatti taphataa guddaa addunyaarraa beekamaa kan godhe beekumsa isaatii fi harfaa isa keessa jirtu addunyaa dinqisiifate taphataa addunyaa ta'e Lionel Messi har'aaf asirratti isiniif xurraa torbee dhufu itti isinii aansinaa. Isinii subscribe fi like share godhuus hin dagatinaa. Asumaan isinii jennaa galatoomaa daawwattoota hordoftoota Oromoo Ispoortii Tuubii.